Assalamualaikum ya ummat taha. Rabbiin keenya gaaf tokko muraadaan nu gaha. Inni kaan kadhannaan inni nuuf dhagaha. Sami'oonana taanee harka duwwaa. Na'uudhu billahi ala nabiyyiha khayru khalqillaahi. Ahii mata duree dubbisaa cal jedhaati ala seentan sheer waliif godha. Sheer godhaa nama danuu hin barbaadaadha. Akkuma haala na haasaa jala qabu haasaa jajjabaadha kan hin gadi qabee jalqabu. Akka gaafan sukkaaraa dhufuutti sodaachuu dhiisaatii sheer waliif godhaa cal jedhaati. Sheer godhi yoo namni isa baqaan hojjetee isinitti dhaga'amaa ta'e. Sheer godhi, sheer godhi, sheer godhi. Era ኔትወርክ ስራ፣ era ኔትወርክ ስራ፣ era ኔትወርክ ስራ, era ኔትወርክ ስራ. Mata duree dubbifadhaa sheer godhaa cal jedhaati. Mata duree መጀመሪያ ሪስ ተጽፏል። ሪሱን አንብባችሁ ሼር አድርጉ። Wantichi kana gochuudhaaf kanarraa dubbachuuf jechuun barbaachisu mata dureen barraa'eera. Dubbifadhaa. Maal jedhaa? Dulloota kabajan beekneefi jedha. Shamarran warra qulqulluu laallatu jechuudha dubbichi. Warra qulqulluu garuu kan irraa eegamu sheer godhee dulloota kabajan beekne biraan ga'uu qabu. Akkasi gaa. Akkana kaa rabbiin gaafa nama tolchu danfa itti nayitee sabri isaanii ilaalu waan isiin jawwabdee wayita qalbii ilaalu. Nannani waan jaalu. Mata dureen isaa dulloota maal jedha? Mee barreessaa anuu mata dureechiin harkaa badee bar dulloota kabaja wallaalte. Dubbii jabaadha jechuudha. Akkanatti ala suutumaan seenani Abduseen. Laa ilaa dulloota kabaja wallaalteef dhufame har. Shamarran kabaja qabduun ilaallatu jechuudha dubbichi. Warra kabajan beekne dubbiin Abdusee hadhaa urtee lixxi. Yaa salaam sheer warri godhe yaa gooftaa koo. Dubbii kana dhaggeeffachuuf yoo bicate nama 500. Sa'aatiin 4 ammallee nu biraa. Sa'aatiin meeqaa? Sa'aatii 4 22 ሰዓት ከ5 ደቂቃ 5 ሰዓት ሊሞላ ነው። ሼር godhi dulloota kabajan qabne maal gochuu qabna dulloota xuriin irraa dhaabbate akkamitti likkii galchina shamarran warra kabaja qabu ni ilaallatu sheer godhi yaa Abdusse dubbiin har'a ati dubbattu gooftaa koo obsaa kennuuf egaa warra xuriin irraa dhaabbate dulloota kabaja wallaalte jennee maqaa baafnee fi mata duree irra barreessine shamarran kabaja qabdu garuu ni ilaallatu. Abeet aggalaalaas abeet aggalaalaas yalla bakku sheer godhi cal jedhi hadanattu ammaa dhuftu yaa Abdusse aboo sagaleen na cufameeyyuu boo sagaleen koo alakkana karresu anaana mararaa bar dhaggeeffachuun. Anu rakkisaniimi ayyee ittiin isinii mudda abshira gaafa Dooktor Abdusseen dubbii akkanatti gadi liccisaniitti mo'an isinirraa kan eegamu sheer gootanii dulloota kabaja wallaalte biraan geessu jechuudha. Gaafa dulloola jennu duraan waanuma nuti shamarran hunda walitti qabne dulloota jennu seetu bara. Gaafa immoo shamarran shaamaadha jennu soo shamarran hundaa miti shaamaadha kan jennu nuti. Akkasiin shamarran biyya Arabaa shaamaadha gaafa jennu bara. Dhuftee warri xawal waalleen dulloota xuriin irraa dhaabbatte akkasinitti makannes quba baafnee isinitti himaa turre. Abdusee Abdusee keessattuu immoo wanti hadhaa kan irratti xiyyeeffatu dhiirota warra dulloota xuriin irraa dhaabbate faarsanu miseenjariidhaan bilbilanii fi immoo daqiiqaa 30 haasa'anii achii dhufanii waaw jedhanii gannoota qamisii jaraa ol qabanii afarsanu sanarraa fa'i dhukkeen kaafama jechuudha. Tokkoffaa jara dhiira ofiin jedhaa seetaa seet kan jedhamu jiru miti dhiira ta'ee ka'ee akka nama lammanuu qabu iddee hunda fakkaatu diqilishii jechuudha. Gannoonni dhaqxee imoodhuma yookiin viidiyoo miseenjaraan itti dawwaltee dhaqee na faarsi yennaan feesbuuk irra bahee marga jaraati gannoota ittiin bu'inaa jedhee woma tokko kan hin beekne akka garaa bu'een gannoota faarsutu isarraa isin dubbatama. Kanas sheer godhi. Yoo sheer hin goone ammuma maallaa gootaa miti bahi feesbuuk hoo jalaa. Gaafa gannoota irratti xiyyeeffatamu dubbiin baay'ee jabduudha jechuudha. Akkasii. Baay'ee dhukkee irraa haasa'u dhufne egaa.
tokkoffaa irratti kan irratti xiyyeeffatamu yee warri shamarran gaggaariin meena dhaggeeffadhaa. Gaafa nuti kaanee dullootarraa dhukkee kaafnu isin maaltu isin maraache koomentii jalatti nuti mana arabaa keessa jirra jettanii hangaarii ol darbattanii boossu mee kana naaf himaa. Mee kana of naa himaa. Shamarran gaggaariin hattuutu gaafa mana keessaa yookiin qalamii wayii badee yookiin birrii badee kaa fattashamuu jedhe dura buute wallaahi billaahi waa tokko hin argine wallaahi jettee kakatti diqqoo gaafa fattashame harkatti argamaadha. Isinoo nama gaariidha. Maaltu gaafa waan shamarran manguddoota warra xurii dubbatamu dura isin buutise nama daamii keessaa gad hin baanu nun tuqe eenyu isin tuqe innoo adda baafame shamarran warra xurii warra baangaalii jala gangalattu warra xuriin irra dhaabbatee ilmoo 5-6 mana kaa'ee biyyaa bahee jennee adda baafne dubbanne ati inni nagaan ilmoo biyyaa qabdaa biyyatti ilmoon 2-3 karaa irratti gattee baateettaa atoo nama nagaadha biyya dalagaaf baate maaltu jara manguddooti si makeessee iyyisiisa koomentii jalatti. Mee kana naaf deebisi warri angaariidha an shamarra warra baangaalii jala gangalatu miti jettu eenyu koomentii jala fiigiiti jara kaaniif tabaqaa ta'iti keessattuu immoo manguddoota tokko kan na dhibu manguddoota kan hin jedhu warra dulloota warra dhaqee maddiin kun qalamiidhaan akka nama mana lassanamuu irraa intinii jennaan didee otu qalamiin itti dibamu qaamna siin as bahee intala akka dullattii fatiyaa kana argaa jirtu gaasinis qanii ka carraa paawudariin jalaa dhumee qibaatiin dhimnaan lafeen asii mul'atu akkuma argitan kan immoo isiidhaa ol fagaarre akka sa'a dhaltee kaatee jabbiin jalaa duuteetti feesbuukii kana of ajjabee dhufee jarama akka dulloota fatiyaa kanaatiif maftiisiiti saboontuu koo maaloo koo jedhee jajjabeessutu akka jarre dulloota kan harmi lafa ga'u bichaan biyyaa yaa'ee dhufe asitti feesbuukii irratti gennoota namatti faarsa jechuudha. Shamarranis dhiirrinis saboontuu koo jabaadhu atabbaa fedha caadha. Kun amma rabbiif rasuuliidhaati gennoota moo kan maal jenne maalitti ramanname kan dhayxee jara fatiyaa dulloota baay'ee jirti kan jarri jala fiigdee maal godheetan hunda si likkiitti galchee adda baasaan warra immaamma rabbii jedhaati Doktor Abduseen sukkaara ta'anii isinitti maa jiru warri shamarran sassabiyyoonni ammallee nyaatamanii heerumanii waa hariin argine sababa keessa warra immaammaa gurguddaa kanaan maqaan jaraa badaa jira. Dhayxanii jara karchalleedhaa bahee yookiin akka sa'a 7 dhalee ka'e irraa du'eetti feesbuukii raasifachii bahee utaalu dhugaan siin jedha. Isin maaltu koomentii jala fiiskee ay bareedduu koo lubbuu koo sin jechiti isinoo nama gaariidha. Mee amma kun arrabaa mitan mallee isin shamarran gaggaariidha ofiin jettan of hangaafii dhiyeessaara. Warra jilbaaba keewwattanus haa ta'u warra maqaan keessan binti islaamiin ta'es haa ta'u warra taphatus firii ta'e haa ta'u warra heerumee bahes haa ta'u nama gaarii taanaan heerumaas dhiisaa warra ilmoo biyya keessanii baatanis haa ta'u nagaa taanaan nagaadha. Isinoo nagaadha. Mee eenyu tabaqaa si waammatee jennaan jara karchalleedha akka nama mana xawulaan keessaa achi cabee bahee paawudariin of suphee feesbuuk irra taa'u jala fiigi lubbuyyee koo abbaa fedhe caaltaa. Mirga keeti ati sabboontuudha jettee eenyuun faarsii siin jedhame si bitattee dullattiin sun. Isan siin jedhaa bara. Anamma nama tokko gizeen koomentii isaa dubbisu akka waan ofiisaatii fuula dhoskatee yookiin immoo maqaa namaatiin daldaluudhaaf amma baay'een keessan dhaamsa sadhuma yaa warra baangaalii hin jaallannu maaloo jedha amma koomentii kana jala nama 200 wayii jira kan na hordofaaru gaafa waa hin dulloota warra xuriin irra dhaabbate warra maqaa ijoollee shamarran Oromoo warra waa tokkotu takkan dhiiraan waliin argin biyyaa bahee balleessaaru harka 100 keessaa 90 galee jiraam hunda keessa nu argine kan dhaqee qaasimiin jala dheen gadda feesbuukii isaa alan waa'ee aaddii isaa jala galuu dhiisi koomentii isaa gadi tuqee ilaale qacaraa rabbiin nageessiyan baangaalii jala fiigdi jettaniituma immoo asii warra kaan arrabsituumi achumaan laayikii isin ummanni qaasimii kennuun dhaqee gadi tuqee kara laayikii 300 keessaa yoo bicatte amaaraan nama 20 caaltu Oromoo keenya isaan kaan binti islaam jedhaa isaan kaan ummu maalii jedhaa isaan kaan maaloo bareedduu Oromooti jedhaa onnee qofittiidha hangaariin tokko irra hin jiru. Isinoo koomentii jalatti baangaalii jala gangalattee maaloodha jettanii inni asirra inni addunyaa fuulduratti intinii irratti dhaqee onneetti darbaaru kun miiseenjeriidhaan gaafa inni dhufee haa isin jedhe akkam taataan bantee jala qabdeetta jechuudha. Ati nama gaarii of goote qaasimiin baangaalii kana jala feesbuukii irratti onneetti darbaattu
miiseenjariidhaan akkanatti ol qabdee qamisii kan kee dhaabiitti bulaattaa jechuudha dhugaan siima. Nama gaarii taatee warra kaan hin arrabsin. Yaa ummata rabbiin hudduu keessan malee kan sagal sidhiitee biyyaati baase. Shamarran gaggaarii kan maatii jijjiiruu biyyaa baate hin balleessin. Rabbiin ammas malee kan hudduu keessa si haadhiitu malee boo. Tarsayyati yoomuu naman taatu abaaramtuu kan maatiin abaare malee kan ofiin marsee hudduu keessa dhiitetu dhuftee baangaalii jala hudduu bantee jechuudha. Dhayxee onneetti darbaa oolti akka waan feesbuukii namni ofiitti kennaaru ta'ee feesbuukiitu ofii ofiin utaaleetti kenna ta'ee sammuu sii tarkaa ba'e ta'ee dhiira tarii mataa luuca. Yaa Rabbi ummata liimma maal jedhee angilii tokko uumaman jedhee jennaan ummata yaa Rabbi obsa kee qofa naa kennan. Otuu waan nurraa bahanii yookiin Oromoo miti jarri kun warra bitamee akkuma inni gada siniin jedhe. Warra bitamee dhufee as keessatti wal gahee safuuf aadaa hin beekne Oromoo miti jedhamee nu keessaa bahee maqaan keenya hin waamamne haa ta'u. Garuu manguddoota jedhamu. Maqaan jarri ittiin feesbuukii banatanu sabboontuu Arsii jedhu, sabboontuu Jimmaa jedhu, sabboontuu Wallaggaa jedhu. Maqaa maaliitiin banatu maqaa Oromooti? Kan jarri fagaara banaa oolanu baangee kan koo, lubbuyyee koo, muxxee kan koo sii kennanii koomintii jalatti barreessu. Mee akkam jenneetiyyuu jaraa wajjin lakkaamaa. Dhiirota keenya kan dawurii bichaan jechuudha. Otuu cuunfanii saafaa guutu bichaan baay'eenis guutee jira. Rabbumti namaan qixxeessee feesbuukii namni yaacoodhuma isaatii dhaqee fooloo daneesseef jennaan nama gaarii of godhee feesbuukii irra ba'ee gennoonni keenya mirga guutuu qabdi asirra maaloodha jettee yaacoo yaacaati jechuudha. Mirgi jechuun mirgaaf dirqamoo adda baastee beekuu qabdi shamarran tokko. Gaafa dhuftee feesbuukii irra taphattu warri jala dhayxee arrabaaf illee jechuudha. Arrabaaf illee jala dhaquu dhiisuu qabda yoo dhuguma ati nama gaarii taateef. Garuu asirratti abdussee dhugaa keeti maaloodha jettaa eddeenatti itti argamtu boodan tana kolkollee jechuudha sa'a 9 dhaltee irraantinii jette fatiyaa sana jala yoo dhayxan amma onneen laayikiin kan itti guuru ummatuma jilbaabaa ummatuma maqaa Oromoo intala kana arrabsuudha na wajjin. Ummata gariiba jechuudha ummata gariiba wanti jedhanii arrabsan hin jiru kun. Hundi kan keetu wal fakkaattuu wal barbaaddi warri dhayxee jalatti. Koomintii lubbuyyee koo jabaadhu eenyuun usin ga'u ati kolfitee taphatta malee jettee badii irratti jajjabeessitu kun ati isii rabbiin malee kaasitti ergee hudduu keessa sagal si dhiifnaan dhugaan siin jedha isii rabbiin malee kaasitti erginaan hudduu keessa sagal si dhiitee biyyaa si baasetu as dhuftee feesbuukii irrattis sagal baangaaliin hudduu keessa si dhiitee si fannisa jechuudha. Qushaasha of kabajiitii akka safuu Oromootti akka amantiitti yoo maalu taate waaqeffataas ta'e muslimas ta'e kiristaanas ta'e akka safuu Oromootti safuu kee eeggadhu taa'e. Dhayxee hudduu kan kee baangaalii jalatti koomintii ol darbaan ooliin onnee kan kee dhayxee achi jalatti hin darbin. Fagaara banuun iddee hundatti miti Oromoon safuu beeka. Akka hin gadda jedhe yoo ta'e yoo fagaara banuu suusii taate an Oromoo miti warra bitamee Oromoon na guddifatee adda baasee nu safuu qabna. Dhiirri keenyas warri gowwaan warra Oromoon na bitatee na guddicha. Yaa Allah. Shit. Akkasii amma booda jechuudha. Warra dulloota kan rabbiin hudduu keessa xaxallaasee dinnaan maatiin illee amma kun maatii qabdi maatiin si nama guddaadha jettan kun Abdusseen dhugaa si himaa bara arrakkoo ijoollee shamarran keenya irraan qabu bara. Shamarran kan keenya tuqxe maaloo jetti dulloonni beekaa hamil dhiqoo anatti darba anis akkasii waan jettuudhaaf gaafa namni dhaqee yookiin jara akka dulloota akka fatiyaa kolkollee kana waa tokko koomintii barreesseef jala fiidee maaltu si dhibe isiin maftiisiiti jettu waa tokko si hima. Ati ofii keetti jala fiidee dhaqxee laayikiin kennin koomintiin kennin gaafati irraa calliste isiinuun dhiifti. Akkasii hadha booda ati akka dhiira taate sirraa baramee jira maqaa arsiitiin banattees yookiin intala tokko janajjantee gurbaanarra feesbuukii kanarra dhugaan si hima. Dhugaan si hima. Intalli har'a maal raamaa arsii jedhaa jirtan kun akkasiin dhiira taate irra gahee jira Dr. Abduseen. Maaliif intala raamaa arsii jedhan janajjaneetiyyuu haasa'uu ni diddee yookiin buloof goonaan maqaa balleessuuf qaasimiin jala deemee muxxee koosii kennadhe. Kanaan ati maqaa shamarran keenya gaggaarii xureessuu hin dandeessu yaadhamaa. Ati bidoon jechuudha hoolaa bokkaa keessa bule fakkaatu sirraa naqqaama barreeffama kee.
Raama Arsii maaloo jettee dhamaan piroofaayilii Qaasim goote shamarran keenya baangaalii irra kaa'attes jechisiisuu hin dandeessu ati. Akkasitti hubadhaa ijoolleen keenya. Isa jabbii dhiiraa amma ofiin jedhee gowwaatuyyuu maqaa shamarraniitiin banatee shamarran gaggaarii maqaa balleessuuf shamarran Raama Arsii Qaasimiyyee koo shamarran tokko dhugaa dubbachuudhaaf yoo akka dogongoraatti afaanii bahe malee kun immoo isaayyuu hin qaanfannee silaa dhayxee waa hundaayyuu dhiifama jettiimi. Inni kun dhiira akka ta'e adda baasaati beekaa. Piroofaayilii Qaasim irra kaatee iddee hunda deeme Qaasimiyyee koo dhiira Oromoo maaloodhaa jira. Kun shamarran kan keenya hamilee si cabsiisuuf yoomuu hin danda'u. Dhagaan seema. Fakkeenyaaf warra dhiiraa keessaa immoo kan shamarran kan keenya maftii qabdii asirra baate akka barbaadde ta'uudhaaf jettanu akka amantiittiinis akka aadaa Oromootiinis safuu qabna nuti. Shamarran tokko harma qullaa as baatee dhiira fuuldura dhaabbattee hawwixxifattu kan jedhu hin jiru. Yoo waan barsiiftu qabaatte ajjabattee dhuftee teessee ergaasii dabarfachuu wanti siin harma isa dullacha kana isa akka waan isaa waa meeqaa xuuxmaashaa moo xuuxmaashaa isa jettanuun xaxameeyyuu jilba ga'u ka'u isa baatte meemi maal hamilee maaliif maqaa shamarran Oromootis shamarran Oromoo bareedduudha jechuuttis amma Raahil Fiqir kan jettan kun Rabbiif Rasuuliidhaati mee namni yookiin dhuguma isii ta'uu beektan naa'ima. Zaaraadhaaf Fatihaa hin tuqinni gowwaa jetteemi. Intalli kun amma isii ta'uudhaaf namni beektanu jiru. Dhugaan siin jedha. Ummata Rabbiin malee kan hudduu keessa Waaqayyo yookiin akka jara amantii kaanitti immoo warra Waaqayyo hudduu keessa sagalee isin dhiitee marsetu biyyaa yaa'ee warri gaggaariin ittiin galinaa laa dhuftanii itti galchinaan hunda keen daaraa si godhaan. Nama ajaa kan kee qabu miti. Diddii ati otuun gaariidha dhuftee warra dabuuriitti makatiin siin jedhu itti makattee anjara kaan duuka jettee abdu seerraa waa dubbatta taana amma taangasi deebisaan. Kabaja godhi. Yaa warra dhiira boottaamiin immoo adaba godhadhu. Rabbiin fidee feesbuukii irra namaan si qixxeessinaan as baatee darajaa namaa shamarran kan keenya mirga qabdi jettee shamarraniin mirga kennite qullaa asirra baasuu mirga hin qabdu. Dhamaa. Shamarran Oromoo kami kan asirra gabbaatee isa gaafa afaan bantu ijoolleen footoo kaaftee iskiriinshuutii afaanicha banaa kana jechuudha. Afaan makiinaa galchu kana asirratti alaa shamarran keenya akkasitti warri kaan ofitti qaanfatu bar lakka shamarran gaafa akkana afaan bantee jettu addii kana afaan sii bal'ataa itti of qaanfattu baay'ee jire. Mee fakkeenya fudhaa yaa shamarran keenya warri liivii bahuudha arraffamuudhaaf beekamuudha cinqamtan fudhaan talaffati haa jettan buujalee kanarraa. Mee gaafa siin afaan bantuu fi gaafa harreen mana keessan keessaa afaan bantu wal biratti bareechaa laala. Kan eenyutu irra bal'aadha. Afaan eenyutu irra bal'aadha. Wanti ijji ummataa arge hinuma bal'ataa deema malee yoomuu gadi dhaabbachuun hin jiru. Hinuma bal'ataa amma ona erga gaafa arginuuti afaan si hinuma bal'ata kunoo. Dhugaan si hima anamma shamarran keessaa maaliif liibii baati jedhee qeeqaan jiru. Biliillee intala abbaa jifaar hangandummaa miti. Ilaa ati dhibbatti na baafta. Dhugaan siin jedha ganda koo taateefis miti. Ajjabattee dhuftee teessee haasoftaa ergaan ati dabarsitu waan Oromoof bu'aa qabu waan ta'eef si jajjabeessin akkasitti. Isii ibiliisa Rabbiin ofiin marsee mataa duwwaa eegee fardaa ofirra keessee yookiin akka nama bareedu isa qalamii dhiigareetti immoo maal jedhan ofitti laaqxee dhuftuu miti shamarran. Ergaa ati dabarsitu akkaataa uffannaa keetii safuu kee eeggattee gaafa dhuftu an sin jajjabeessa. Liivii maa dabarsitaa siin hin jedhu. Hajjabadhu kottuu ergaa kee dabarfadhu asirra dhuftee harma isa jilba ga'uun shamarran kan keenya narrabsiisin shamarran Oromoo safuu qabdi. Ummata wandaboo keessatti dulloome bichaan feesbuukii irratti jajjabaadhu siin jennaan dhugaa seetee. Dhugaadhaa bar ilma siluma ilmoon gaariin moo ilmoon ajaan maal arrabsiifti jedhu bar. Dhugaan siin jedha. Hundi keessanuu warri amma dhayxanii amma ajaja tarkaanfii isa dhumaa Dooktor Abduseen fudhachuudhaaf ka'aa jiran an qabsoon kan koo dhiiseera amma. Qabsoo waa'ee siyaasaa keessas galuu waa hunda dhiiseef dulloota bara fixattee qofa likkiitti galchuudhaan ji'a tokko darra gahaa jira ergan kana jalqabee immoo nan galchas likkiitti. Hamma likkiitti sin galchutti hojii kan biraatti hin galuwan. Dulloota bara fixatte amma tokkoffaa kan irraa tarkaanfii fudhadhu dulloonni maqaa Oromootiin banatte yoo Qaasimiin aaddii isaa jalaa gadi hin dhiisu dhaqee onneettiin darbachuu hin dhiisu jette maqaa kan kee maqaa Oromoo irraa nu jijjiiru. Sana nan jijjiirradhu Qaasimiin jalan fiigee dhaqee imii seenjariidhaan dhukkee kaafame asii onneetti darba yoo jette maqaa kan kee jijjiirtu taanaan suuraa kan keetiif waan nuti si goonu adiraashaa kan kee iddee hunda qoranneetiyyuu akka ati idimee muka gogaadhaan biyya gallaan namni akkanas hin garagalchine
si gochuu dandeenya. Yaa'i jalaa dhaqii baangaalii jala kan jirtu buloo ofirraa rabbiin si haa buloo kamii addunyaa kanarraa dhugaan siin jedha. Of beekaa bar ebeluu jechuudhaaf tokko tokkoon ebeluu jedhanii lakkaa'uun shamarran gaggaariiniif qulqulluu xurii walitti hin makamtu. Yaa boqorri kunis min aynat. An shamarran hunda takkaan jedhu bar shamarran gaggaariin ni jirti shaamaadha shamarran biyya arabaa jennee dubbanne bar shamarran biyya arabaa shaamaadha warra kaantu dhufee korraazii inni baqaan jechuudha dhufee warra shamarran biyya arabaa maatiif jiraate ofii baqaa jiru kana baqsaa jira rabbi siya baqsku malee. Amma koomentiin isinii dubbisa gaa koomentii dubbiseen dhukkee isinirraa kaasa amma booda ummata jilba buujaleen haga jilbaatti ulfeesse bichaa rabbi siyaa fixu malee. Wallahi an biriillee intala abbaa jifaar kana takkaa takkitti haay jedheenis hin beeku yookiin jimmaadhas jedhee takkaa faarsee hin beeku. Garuu akkaataa isin itti liivii dabarsitu wanti isin dubbattu waa'ee Oromoo waan ta'eef mee intala fatiyaa jettan kana maal mee barreessaa mee maal isinii dabarsinaan sabboontuu koo lubbuu koo jettanii isin faarsitan. Harma baadhattee dhufte antala duqee maqaan si fatiyaa jedhamti amma kan na aarsu sababa intala buujalee kanaa maatiin si biyyatti arrafamuudha. Kana wanti na dhibuun maatiinis otuu maatii maalii qabdi kun guddifachaan iyyuu namni karaarraa yookiin ilmi minilik karaarratti dhalee jennaan fuudhee guddifateeti iyyuu kootiidhee gaafa biyyaa baatu inni nu dagate malee otuu abbaa gaarii qabaattee obboleessa maatii qabaattee wallahi intalli fatiyaan akkana sharmuxaan kun jechuudha. Harmasii feesbuukii irratti akkana godhaa peejii guddifatu. Waa birriin itti kaffalamaaf hin jiru. Beeksisa wayii hojjetaa hin jirtu. Yookiin uummata Oromootii wanti siin gootu hin jiru. As baatee harmasas uffata miicamee fannifame fakkaatu kana jettee afaan otoo hamma kan harree bal'atu kana bantee. Dhugaan siin jedhaa. Amma kun nama jettaniitu mayyuu sabboontuu koo warri jettanu akka karaa irratti dhalattan of beekaa. Warri nama jettanii achirratti lubbuu koo jabaadhu maaloodha inaaftuudha jettan sanatti nama gaarii taanaan namni naafus hin jiru. Shamarran sanatti naaftee arrabsitu hin jirtu. Warra rabbiin hudduu keessa sagal dhiitetti akkamitti naafamame. Kana shamarran gaariitti naafama malee kan afaan si yoo bante makiinaan fayyaan keessa naanna'u. Kanaas yoo laalte dhaqaa dhaqee dullumni keessaan qalamiin dibamuu keessaa bahee xaawulaan mana keessaa cabee abbahuu ka'u fakkaatu. Qanii qalamiin likkiitti hin dibamne asiillee huqqee dullumni si waggaa 40 wayii fiinse mul'atutu dhugaan siin jedha. Har'a as baatee jabaadhu saboontuu koo dullanni sitti naafte jettanii isin. Mee intalli fatiyaa jettan kun yookiin Oromoodhaaf maal dubbatte mee? Waa'ee Oromoo jaaruu keessatti waa'ee qabsoo Oromootiif maal goote jennaan jajjabaadhu saboontuu. Saboontummaan maa inni bu'aansaa? Ammas dhaamsi ani ijoolleedhaaf dabarsuu wallahi wanti isiniif dhaamu ijoolleen dhiiraaf shamarranis bakka jirtanuun iccitii warra dulloota maqaa keessan balleessu. Warra rabbiin ofiin marsee hudduu keessa dhiitee gadhiise sana ofirraa baasaa warra qulqulluu. Amma wanti isiniif dhaamu tokkoffaa irratti shamarran gaggaariin gadi nuuf baasaa yoo maqaan kan koo hin badin jette warra qaashimiin isa ta'u eenyuun jala fiffiigdee afaan bantuu fi warra maqaa isin balleessaa dhokatee maqaa iccitiidhaan babbanate wal beeytu nutti hima. Nuti walittis hin qabne dulloota jennee isin hin arrabsinu adda baafne dhukkee isin irraa kaafna warra rabbiin ofiin marse kana adda baasaatii nuuf hima. An amma qabsoon koo dulloota balleessuudha jechuudha. Dulloota gaafan jedhu immoo warra maatii jijjiiruuf biyyaa bahe otuu hin taane warra maal jedhe tanis uffata ofirraa jijjiiruuf fuula paawudariidhaan of jijjiiruu biyyaa bahee dulloota kan hin jedhu. Jarri kaan warra maatii jijjiiruuf barumsa ofii addaan kutee of gadi qabee akka shaamaatti mana xalabaa keessaa utuu gadi hin bahin yoo ijaazaa bahe illee of kabajee jiraatu baay'ee qabna waan ta'eef jarri rabbiin ofiin marse kun isin bakka hin buutu waan ta'eef gadi nuu baasaa dhugaan seema. Gadi baasaa.
An shamarran argeera wallahi shamarran akkana harmi jilba ga'u shamarran rabbiin afaanitti bal'ise kan akka Fatiyaa argeen beeku an. Maartuu warquu kan jedhan kun ati sin laallatu ati safuu Oromoo keessatti baatee sin sirbine waan ta'eef jara kaaniif ha sirbanu maaloodhan jedhin dhukkee sirraa kaafnaa yoo didde. Ayyee koomentii kana booda waa'ee shamarranii akkana itti bakka bu'u warra kaaniif. Yoo warra gaarii keessatti ramadamte adabadhu ta'i. Yoo warra hudduu banee baangaalii wajjin jedhu keessatti ramadamatte immoo jara keessa jirtaa ta'i adabadhu. Hin qeeqinis maal jechuuf intiniin jettu adabadhu. Warra gaarii keessatti ramadama Oromoo qulqulluudha hin bitamne jettu ta'i adabadhu. Warri immoo warra hudduu banu warra Oromoon na guddifate malee an Oromoo miti safuus hin beeku jettu barreessi koomentii akka barbaadde. Nuti warra safuu hin beekne bitame irraa dhukkee kaasaarra. Warra baangaalii koo qaasimiyyee koo muxxee koon sii kennaa maaloo jettee koomentii barreessitu tokko kan rabbi safuu isii kaa intinii godhe. An nama afaan bal'atus argeera afaan bannaan keessoo ummataa kun mul'atu argeera intala Fatiyaa jedhu gaafa nama arrabsuudhaaf afaan bantu san dhiira jimmaa maaliin ta'u jetti isaa harmi asii kan akkanadha akka uffata fannifamee intinii qilleensi raasu wayii maal kun rabbiiraati kanatu dhiirri Oromoo an dhiira Oromootti dheeramoo fuudha dullattii waggaa 45 sii cilmoo naa dhaltee dhee fuudhamoo maal godhi jedhanii mee kun maasaajiidhuma namuma dhidhiibuudhaaf iyyuu harki irratti korchochaa'e mee maalitti gochuudhaaf dhiirri Oromoo fuudhame intala Fatiyaadhaan kun an dhiiratti dheeramoo an jaalallee nan qabu warri faarsees immoo Fatiyaan hin taphatti malee isii waa sharmuxummaa hin qabdu jedhee isiidhaaf hin jedhu kun waan jarri keessa turan muluu iccitiin nurka jira eenyu hamilee taatanii sharmuxaadhaa gaafa dubbatu na dhibaan eenyunni hamilee isiidhaaf ta'e dhaqee intinii ta'uu danda'e amma kan na dhibu intalli Fatiyaa jettan kun wallahi dhugaan siima mee warri amma isiin an dhiira Oromoo hin jaalladhu inni Oromoo itti liivii irratti afaan bantu kuni dhiira Oromoo isa kamtu fuuchuudha. Mee eenyuun ni fuudha? Yoo nama warri 3-4 jalaa duunaan carraadhuma biddeena naafa tolchitu maal haa gootuudhaa yoo fuuchu malee hammatanii ciisuutti dullattii namatti nooyitu. Nama dhidhiibdeetuma nama haa xooftee jismi harkisii namatti lallaafnaan nama haraffiftuutti harki karchachaa'e. Yoo paawudarii qaniitti gizee meeqan dibanne fuulli kun nama hin fakkaatu mee maal godhi jedhanii fuuchuudha utuma ta'e. Kana maaltu jaallatame? Mee kana naaf himaa warri amma Fatiyaan maaloodha isin dhiira Oromoo jana januu diddee jettan kun maalitti godhi jedhee jana januuf dhiira Oromoo kan namni kan inni shamarran jana janu xobbee yoo fuula baddellee jismii sii sitto'a jismii lallaafaa qabdi harkasii kanaan si hammatte ofitti si qabdee kana itti si raffifti kun harki karchachaadha nama qorra keessa boltii meeqa mana hidhaa bule fakkaata harki harma yookiin harmuma gaarii wayii achii dhaabbatee amilee godhateetuma akkanatti jedhuun qabdu kun shaashii ijoolleen durbaa mukatti fannifnaan akkana qilleensi raasoo harmi achirraa akkanedha gaafa siin liivirra baate akkanedha. Dhiirri Oromoo maal naa godhi jedhee fuuchuudha meentala akkana. Moo azaaba abbaan abaaree jennaan fuudhee wajjin rakkachuudha. Mee maal naa godhi jedhee fuudha ijoolleen Oromoo. Mee kana naaf deebisaa. Warri Fatiyaadhaaf jaallattanii dhabdannuun jettan kun yookiin dhiirri Oromoo Fatiyaan maal taate jettanii hamilee taatanuuf. Mee rabbii rasuulii afaan siisan immoo bal'ina afaan sii yoo ta'e dhugaan siin jedha. Ayi ijoollee kan keenya dhukkee kaasuuf aligaa walitti qabee na sukkaarsaa jiru an. Cal jedhaadhaan siniin jedhe malsii koomentii anan gorsinaa an walitti qabee haasaan jiru nan gorsinaa Abdussee gorsuun barbaachisu cal jedhii dhaggeeffadhu yoo sii ta'e. Abdusseen arraba yoo ta'es gorsas yoo ta'e Abdusseetti namni waan himu na gorsuudhaaf Abdussee kanan godhin hin jedhin jecha tokko kana booda. Abdusseen gorsin of gorsi hundi kee. Nama gaarii of gochuudhaaf akka nama gaarii Abdussee kanaa miti hin jedhinaan sin beekaaf asitti maara. Kanaafuu waa'ee namaa dubbachuunis kan si dubbachiisu eddee qaba. Akka itti hin dubbannes akka itti irraa hin dubbannes eddee qaba. Cal jedhii taa'e. Akka nama gaarii taate Abdussee akkanan ta'in waa'ee namaa hin jedhin. Ittiin si hima. Kabaja diddee bar. Namni maatii qabu amma intalli Fatiyaa jettan sun ammas Fatiyaadhuma irraa akkas hin taphachiisa waa'ee. Haa ta'u gaa jismiin hin jiru. Harkisii raffisuutti harmii ittuma hirkattee rafuuttis hin jiru jenneemi. Ayya karaa afaanii kiisingii kanaaf haa ta'u dhiirri Oromoo gaa fuudhu dullachumti tokko rakkataan ulfa fuudha. Mee yoo fuudhe bal'ina afaanii kana ofii yookiin keessa eemmaan xafatee rafa jennamoo mee maala godhu yoo hidhiisa kana gadii kana torbii tokkoof akka carraatuma haadha fi akkam ta'ee qaqqabee dhungate torbii kana kara olii torbii tokkoof yookiin ji'a tokkoof itti fayyadamaa haa jennu ka. Namni akkas afaan bal'atee namni akkas hidhii haphatee isaayyuu paawudariidhaan hidhii ofirraa fixxeetti otuu bicuu yabbuu ta'e yoo ta'u dhungoodhaaf.
Dhugaan siin jedha. Ana akkasittiin si himaa gaafa namni si gorsee dhiisi jennaan akka ati dhugaa jirtu of jibbitu si himnaa bara. Amma mee rabbi haati ijoolleen keenya na dhaggeeffadhaa bareechaati shamarranis dhiirris dhaggeeffadhaa dubbii kan. Nama akkas paawudariin fuula isa tokko buruushii isa tokkoon kana of haphisee akkasii nama akkas buruushiidhaan fuula kana of liphisee maal jedhe haphiidha kana ilaa hidhii kana laalaa hidhii kana akkasitti haala haphaan borroshamee wanti haphate tokko akka inni wal keessaa yaa'uun beeytaniimi dhufee as ga'a asirra keewwattee beeytu hidhiisi haphateera jechuudha amma kan fatiyyaa sun bal'aadha. Torbii kana kana qabdeetuma ji'a tokkoof dhungattee yoo rabbiin rakkataa tokkotti qabe akkasitti itti fayyadamu malee namni gaariin tokko mee kana maal naaf godhi jedhee wajjin naaf fayyadamudha naaf deebisaa ga'a. Dhugaan siin jedha. Abdussee baxaam gonfaan yaasa qaayyeenya siloone sagaleen na cufamee jira. An akkasitti likkii sin galchala shamarran keenya arraba Abdusseeraa rabbi sina qabu kana qofa du'aa hiikadhaa. Gaafa kaatanii raftanu yaa rabbi akkuma Abdusseen gaafa nama jajuus gaafa namni gaarii hojjennaan dhugaa namaa dubbatus gaafa immoo rabbiin namatti qabee arraba isaa namatti qabe yaa rabbi arraba Abdusseen irraa qabee ofiisi jibbisiisa gaafan jedhu ofitti amanee siin jedha bara. Dhugaan siin jedha. Shamarran keenya warri Abdussee akka qallaalii wayitti ilaaltu ofiisi jibbisiisa ammas immoo waan barreessi koomintiis taatu maaluu yoo warra gaarii keessa ramadamte warra gaarii biratti waamamta. Mee rabbiidhaati kan Abdussee kun iyyuu kan fariyyoo ta'e wayne wallahi na dhibdi bar intalli sun hidhii sana baadhattee an dhiira Oromoo maalin ta'u jechuudha harka sana lafee as keessaa ol baba'e kana baadhataa isaanii wallahi isaanii biyya keenya ongeen miidheeyyuu akkas hin taane bar yan gaddan argan dullochi masii rabbiin akkanatti isin uuma bar uumee ka'ee immoo ija jabeettii kan naaraa addatte godhee gadhiisa jechuudha sun otuun akka isii rabbiin afaan na ballisee yookiin durbana godhe fakkeenyaaf akkasitti naarallee waa tokko sittin kennine xaawulaa kana si uume harma akka antanii godhee soqolee kana natti kennee ammana keessaa gabba'uu miti ani tokko intiniidhaaf na romma koomentii nama barreessuuf as ba'anii ija jabaatanii asirraa sirbuu miti. Fatiyaan si caalti ishii jette amma immoo binti Islaam Madiinaa jettu kun rabbi ati hin beeytan ta'e naaf himaa sanas. Kanaaf warra yaa rabbi warra kaan hin tuqa'oo gaafan binti Islaamitti waa dubbachuu jedhe jara kanatu warra binti Islaamiin gaggaarii tuqsiisuudhaaf binti Islaamiin banatu. Yeroo hunda warri fishfishiin kun warri intiniin binti Islaamitti danatanii jiru. Adaraa maqaa keessan isa rabbiin biyyatti isiniif maatiin keessan mana barumsaatti isinii moggaasisa deeffadhaa jarri shamarran. Warrumti binti Islaamiin jaallattanullee sababa duuriyyootaatiif binti Islaamirraa qayyaraadhaa kaasaati. Maqaa isin nyaatteetti wallaahi. Dhugaan siin jedha. Binti Islaam waan akka ummu maalii jedhurraa qayyaradhaa maqaa keessan. Hattoonni maqaa binti Islaamiin daldalaa jirti kunoo. Koomintiin waan ajaambarraa humuluun binti Islaam jedhaa. Maal jedha isin warra gaggaarii binti Islaamiin jaallatu isin irratti muudii qabataa jirti munaafiqoonni. Kanaafuu maqaa keessan karaa binti Islaamirraa isa maatiin kan kee mana barumsaatti si galchitti deeffadhu feesbuukii kee. Dhugaadha. Gaafasa ofitti amantee waan barbaaddetti ni binti Islaam maaloo yaacoo kan kee gaafate abbaan barbaade dhufee binti Islaam jedhee maqaa ummata kan keenya maqaa kabajamaa kana barleessa jechuudha. Otooree kan jennaan jira tokko. Maaliif rabbi ati Abdusseen iyyuu wallahi Najjaashi haga gaafa siin anbar gaafa waa qabe niisu gowwummaafis immoo miti yan dubbiidhuma siitu dhiisuu didde bar. Engorsu nattin ani isa kana bar ummata kan keenya mataa dhagaa kan Abdusseettiin himinaa bar gorsineerraa amma ummata koomintii dhukkeerraa kaasuufan hunda keessan ummata rabbiin mataa majiisin godhe hunda keenya dhaggeeffadhu gaama. Ummata mataa dhagaatii bar kan feesbuukii kana fayyadamtu hundi kee. Warri gaariin keessa yoo jiraatte dhiifama naaf godhe. Hundi kan kee warri feesbuukii fayyadamtu kun mataan kan kee dhagaa warra majii bichaatu feesbuukii fayyadamta. Feesbuukii ofiin banamee sitti kenname malee feesbuukii ati fayyadamaa jirtu. Majii bichaan eddee koomintii itti kennanu dhaqee ustaaza jala fiigiffatiyaa jala deemte onneetti darbuur. Dhaqee koomintii arrabaaf hin kennin. Dhaqee ustaaza biratti waan ta'e koomintii barreesse jara Alii Sufiyaan meeqa jira. Jara jala deemi. Eddeen ati itti argamtu binti Islaam maqaa binti Islaamiin of bantee fatiyyee koo abbaa fedhe caalta. Shuxaa mullaa ummata mataa dhagaa kan jedhan ittiin hidhaman.
Samiiraa binti ilaa argitanii Samiiraa binti Islaam kan jedhan ammas rabbiidhaati wallaahi warra binti Islaam didee maraataa jira. Yaa Rabbi warra binti Islaam kana nurraa qayyare. Yaa Rabbi nurraa qayyare. Inni kun maqaatuyyuu dhufee ofiin akkas barreessaa re'e malee ummatatu binti Islaamiin barreessaa irra naan hin jedhin. Wuy 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 binti Islaamonni jabaataniiru koomintiin jarri barreessaa jiran. Ani amma warra binti Islaamii arrabsuufi miti laa warra maqaa binti Islaamiin banateettiin daldalaaruudha kan inni arrabsaa jiru. Wuy 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 saboontuu Oromoo intala afaan boottiin miila ga'u kun maal jetti koomintii jala bannaataa jechuudha. Saboontuu Oromoo gaafuma siin maqaa ofii dhoskattee saboontumaa eessatti adda si baafne si arrabsinaame jedhatti yaa ca'i boottee saboontuu Oromoof hin jetti bara. Wayne bashaashee tarkaanfii daalachaa Dooktor Abduseen asirratti sirratti fudhachuu ka'an rabbiin sirraa qabee jira ammaaf. An nama ummata jabbii koomentii waan hin taane barreessuun bulooku ataaniyaa gubatanu. Samiiraa binti Jimmaa kan jedhu dhuguma uummanni binti Islaamaa dheessaa yaa'e sila koomentii koo jala. Jibbaa binti Islaamiin miti garuu meeqoo hin laala rabbi jedhee. Wallaahi rabbiin na argaan ummanni fatiyaadee garuu ofii isaatii warra karaa irratti dhalate rabbiin naaf ragaadha. Wallaahi abbaan jaraa yookiin haadha yoo gaafatan haati jaraa haqa yookiin hin dirrifattaniidhaaf dhugaasanitti nimni malee namni fatiyaa kana deeggaru abbaan keessan sagalii gadi yoo ta'e Abdusseen soba. Abdusseen takkaa dhugaan dubbanne fakka kana qofa beek. Namni fatiyaa deeggaru wallaahi abbaan kan kee sagal yookiin jaha yookiin torba kanaa gadi hin jiru. Haadha kee beeti maaliif? Dhugaan siima. Namumti sharmuxaa deeggartu namumti warra afaan akkanaa kana deeggartu abbaan kan kee jahaa gadi yookiin torba saddeet. Hammati dhalattu ji'a salgan kana keessa namni kan hariin akkasitti fayyadameera jechuudha. Kana quba qabaadha. Namnumti sharmuxaadhaaf maaltu akkanasi godhe jettee feesbuukii irratti koomentii barreessitu akka abbaan sii torba saddeet sagal kanaa ol malee sanaa gadi hin jiru. Sharmuxoota jechuudha xuriin irraa dhaabbatee waggaa 30 wayii ilmoollee dhaluu dhaabde bichaadha jechuudha siin akkasii. Dhugaan siima. Xalaatanatti daneeffatte tokkoon kan kee Dooktor Abduseerraa waan hin taane dubbii hin taane nan dubbachiisin nan aarsinaan gaafan irrafne isaayyuu kunoo akka tokko na dunquqqeessitanii. Rafiitiin ijarra na jira. Koomentii keessantu akkan dubbadhu. Hanaan Arsii ati ammallee maqaan kee Hanaan ta'uuf adda siin baafanne waan ta'eef Hanaan Arsii intala Oromoo kan jedhu kun isiinis itti himneerra warra abbaan sagaliiti warra akkasii. Wallaahi hundi keetu warra abbaan kee sagal torba saddeetiiti warri sharmuxaa deeggaru. Hundi kee yoo bijatti abbaan kan kee hin beekuuf malee haati kee hin beekti akka intiniin kan kee abbaan kan kee sagal torba saddeet ta'e warri sharmuxaa deeggartu hundi kee. Warri maqaa dhokkattee banattu hundi siyattuudha bara. Wallaahi al'azii hundi kee abbaan kee sagal 11 12 gadi hin jiru. Hamma gabaadha jechuun karaa boqqolloo irratti qabamtee lip kanaafiyyuu afaan gadi sen taa'u sharmuxaa deeggartaa hundi kee. Hamma bishaan jechuun karaa irratti tokko qabee lip warratti godhaa dhalatteedha. Jara akkasiis hundi kee sharmuxoochi. Ilma haadha gidir. Hundi keetu warri sharmuxaa deeggartu warra amma isiin gadi baatuun namni karaa irratti qabeete lap akkan daanqootti godhaa dhalattetu haadha akkasiirraa namni dhalatte ofiisiitiif afaan gadi hin taa'u maatii biyyattiin kabajeef. Maaliif kabajarraan dhalatne ilmaan diqilishiiti hundisii sharmuxoochi. Anamma qabsoon kan koo dilloota warra akkasii jechuudha lafarraan xaragaan. Wallaahi dhugaan siin jedha warra maatiin an arraba gaafan isin qabe likkiin isin galjaan siin jedheen.
Siifan jiru koo abdii kan jettu kun qayyari piroofaayila kee ati akka tokko silaayyuu as baatee jirta. Badesi ilma diqilishii. Hunda kee maqaa waamee ma aada badhuu taa'e. Gaafa bira jedhee ilkaan 32 bakkee taa'e koomintii barreessaa kun. Maal afaan gennoota tokko tokko guddaadhuma kanatu yeella'u ilkaan 32 bakkee taa'e afaan bana bannaa ta'a jechuudha. Meeqoo sigimoo shoo kanan galchaa yoo ivaantiin seeneef. Hangannootuma kabajan qabne tokko tokko ilkaan 32 bakkee kaa'e otuu nama guddaadha nu jennuuni koomintii akka daa'imaa barreessuu dadhabne yoo. Qayyoom nama guddaa taati kun tokko tokko ilma karaarra jire dhattee bannaa ta'a jechuudha. Abduseen har'a ofeefu sukkaaree jira. Abusoon kan koosinitti hin baadha laan. Samiiraa sanyii Jawaar Mahaammadaati. Maalummaan kee iyyuu hin beekamu akkuma nama siin jedhe ilmaan karaa irratti dhadhalatte hin dhike. Shigimoo. Assalamu alaikum. Waalaikum assalaam gurraacha koo. Jirta naguma? Jirra wallaahi alhamdulillah. Yaadni kan kee gaariidha si. Dogongoras qabda yaada gaariis qabda gama karaa fatiyaatiin fatiyaa osoo hin taane jechuudha namni ani qubatti qabu tokko warra isii jala deemanii sabboontuu keenya giiftii keenya bareedduu keenya jedhan kana dhugaa rabbi'anii mataatti yaadan qabaatanii isaaniitii fi akka horiitti yaadanii isaanii adda baafachuu nan dadhabe. Mee itti naaf himi mi'aan itti meera erga silaa daqiiqaa meeqan itti haasa'e warra akkasii kana takkarra naa bayyime. Warra fatiyyee koo lubbuyyee koo jedhu kan itti mee baru warra abbaan keessan otoo qoratame 9:12 jedhe itti maan jira. Maa inni beektaa wanni kun ijoolleen fatiyaa jaalala osoo hin taane jaalala siitiif akkana faarsuu miti. Fatiyaan gaafa ijoolleen koomintii jalatti arrabsan achumaan bilookii gooti. Warra bilookii sodaatanii ofii jedhanii faarsaa jiru. Malee fatiyaan yookaan seenaa wayii qabaattee yookaan waan gaarii hojjattee miti. Keessattuu intalli tokko as jala deemtee yeroo hunda fatiyaa jettee nama arrabsitu warri dhugaa dubbachuudhaaf fatiyaa deeggaran kun akkuma ati jette warra yookiin ofitti amanamummaa hin qabne yookiin haadha malee abbaan isaanii hin beekamnedha. Maaliif namni tokko intalli Oromoo tokko kaayyoo ofii qabdi akkasumas aadaa Oromoo hin beekti akka amantaatti illee jechuudha. Intalli kun baay'ee tokko nu xiqqeessite baay'ee tokko haamilee keenya gadi cabsitee jirti. Kana ilaalaa uummanni akkasitti dhaqanii fatiyaa jedhanii dhugaa rabbii namoonni tokko kan suuraa asii maxxansanii sabboontuu keenya maal keenya oduu namaatiif bakka hin kennin jedhan kuni. Na ajaa'ibaa jarra akkasii kuni. Mee yoomuma waa baru akka nama tokkotti yaaduun yoomuma jaraaf gala. Akkuma biyyaa baataniin osoo hin jijjiiramin jechuudha biyyatti illee dacha'uuf deemtu. Kanaafuu jechuudha ijoolleen fatiyaa miti jechuudha. Fatiyaan balleessaa haqa baattu malee kan isii akkasiin jajjabaattu godhaa jiruuf yookiin haamilee turaa jiru warra jala fiiguudha. Namni tokko gaafa haamilee namni ta'uu fi itti jajjabaata malee waan tokko irraa hin deebi'u. Osoo immoo namni irratti walii galee waan kana godhe amma kana siin illee hin jajjabaatti natti hin fakkaatu. Keessattuu wanni uummanni keenya bade tokko maa inni beekta amantaa ofiitiif bakka hin qabu. Siyaasaadha jennaan amantaa ofii tasuma achi gatee dhugaa rabbii namni baay'een osoo amma rabbitti amantamoo nama tokko yookiin doktora biyyitti amanta'edhani gariin namaa doktora biyyitti nama na'edha akiraa ofii hin beeku. Kun immoo waan baay'ee tokko namarraa hin eegamnedha. Waa'ee fatiyaa beektaa ajandaa godhanii. Yoo isiin an kan na dhibu uummata kana akkuman itti adda baase warra sheer godhu kana. Yoo isiin kaate harmasa kana raasaa dannafte sheerii godhu kan na dhibu. Kana isiin sheerii godhameef jajjabeeffattee peejiin siin tiliyennan akkamitti gatteessiin jedhee bara. Warra sheer godhu kanan na dhibe bara dulloota rabbiin. Kanaaf na sukkaarsaan. Dhugaadha warri waan akkasii deeggaranu maqaa fakkeenyaaf yoo ijoollee Jimmaa taate maqaa ijoollee Shawaatiin banatte yoo ijoollee Shawaa taate maqaa ijoollee Wallaggaatiin banatte akkasitti dubbatti malee eenyummaan siin beekamu badi warri shaarmuxootaa fi warra sagaagilummaa hojjetan kana deeggaranu eenyummaan isaanii hin beekamu eenyu jedhamee irratti duulama eenyu jettee maqaa isaanii waamte irraa dubbattame. Wallaahi rabbumtii jaran tiriyaa jedhu malee. Dhugaa rabbii ijoolleen keenya baay'ee wanni ana na aarsu tokko amantii ofiitiif bakka hin qaban waa hunda dura silaa namni amantii ofii jabeeffatee ka'e waa biraa godha namumati beekaadha jettutu ol bahee yookaan suuraatii maxxansee
Fatiyaa keenyarraa nu bu'aa kunuu akkana goote qabsooftu maali qabsoofte meemee ijoollee amala balleessuu fi shaarmuxummaadha miti qabsaa'uunsi. Amma intala caaltuu yejuujjuulit jettu kun amma abaadaadhi ምናምን intala siifan jiru koo jettu kana rabbi haati yoo beetan qabaayidhaa maatiitti maatii yookiin jaarsan dhabdu kun dullattiin koomintii jala afaan banee ilkaan bakkee kaayee waa barreessu kun. Samiiraa sanyii Jawaar Mahammad kan jettu kun silaa isii rabbiin malee kan hedduu keessa sagal dhiitee waa tokko hin jenne gowwaa jechuudha bana barumsaallee maskootii irraa hin dhayinetu gowwaa faarsaa oola. Shaamaa'uun akka shaa'antini afaan ballatti hundisii. Abdii Jamaal kan jedhu kunis imoodhaan kan tokko hudduutti bantina fakkaata. Ilma barandaatti dhalate waan ta'e faarsa. An hunda keensi hima warra Fatiyaa qajeeluu qabdi shamarran keenya jettanii illeetu barreessitan haa ta'u mirga ishiiti gaafa itti ati asirratti akka barbaadde shamarran kaan irraa laallattee sharmuttu jettu maqaan kee Abdii Jamaal jedha. Ofii keetii ati lama qabda natti fakkaata akka dhiira ta'uun kee gagama akka namaatti yaadi waa barreessi gowwanni hun. Shamarran kan keenya warri kaan warri ree feesbuukii banatan waan beeyne ala jarra afaan isa batoo kana bananii sirbanu anoo maanniyanii amantii ofii safuu ofii dagatanii asirra bahuun iyyatu malee waan jarri barumsa fudhatan seetee mirga siiti ittiin jajjabeessin ilmoo haadha jira. Amma caaltuu yejuujjuulii kan jettu kun ilmoo barandaa akka taate hin beekamti garuu maqaa dhoskaan banatte. Abduseentiin jedha naannana. Naadiyaa Kamaal adabat dhugaa siima lammata koomentii tokko akkas jettee akka hin barreessine kabaja siif qabna adabadhuu taa'e okee. Taphadhu tapha kan kee waa'ee akkasii keessa galtee koomentiin barreessin amma booda ittiin deebiin. Mirga siif ta'e achi dhayxee isiidhaaf keessaa mirga keeti jedhiin malee koomentii koo jala dhuftee ummata kaan mirga ishiiti kan jedhee akkasirratti ilaalatu hin barreessin kana booda. Okee? Dhaamsa isa dhumaati an akka kaanii amma sardamee waasiin hin jedhu lamarra deebiin garuu. Mirga namaa ta'uu wallaallee otoo hin taane namni kaan ilaalee kan banneef hamilee cabsaa jirra. Dadhabnoonni kan keenya kun nama gaariidha tu jennu wantinidha jechuun. Otuu nuti nama waa beeku siniin jennu gowwaan ta'e. Jirru bar dimokiraasii kan jedhamu mirga namaati. Garuu kana hamilee cabsuudhaaf malee wallaallee kanaafuu otuu beektanuu mirgasiitiin jedhina. Akkasitti dhugaa beeki. As jala deemtee mirgasiiti Fatiyaa warra ayyaa rabba afaan koonaa eegan sukkaarii gaafan jedhee likkiin nama galchaa. Assalaamu alaikum yaa baafira. Profaayilii illee of amanteen kaattu kun. Ammuma dhaqxee feesbuukii banattee dhufaattidha. Yaarsiil jetti gagamaa buuttii.
amantiin tuqneettaami otoo agartu ummanni ofii isaatii sobee maqaa kabaja ofitti gadhee maqaa nu balleesse hoo. Gaafa nuti nama hamilee cabsu jenne yoo dandeessan nu wajjin hamilee cabsaa yoo dadhabdan callisaa laalaa dhuftanii deeggaraa abbaa nu hamilee cabsaa hin ta'inaa kana dhaamsin isinii dabarsu. Dhugaan siin jedha. Gaafa nuti nama hamilee cabsuudhaaf kaanu nama sana nu wajjin hamilee cabsaa yoo dandeessan yoo hin dandeenye fuulduratti ijoolleen keenya jira laalte badaattu waan safuu kan keenya ijoollee dagachiisan seksii asirratti gabbahanii akka ijoollee dhaggeeffadhu wanti nuti dura buunee dubbannu nu mataa intalli Helen Hagos kan jedhanu kan kaleessa durbaaf durbaan kiisiingii afaan banaa asirratti feesbuuk irra faca'e kun otuu isin akkuma dubbataa turre bar isiin kunis kan ammas hin fatiyaansa boontuu keenya jettan nu taa'aati nu eegaa warruma amma isii faarsu fatuyyee kee jedhu kanaan dhaabiitti gatii dhiiratti hin siqneef ofiisiitiin dhukkee walirraa godhaa jiru jechuudha. Dhaabiitti yoona jarri waan jarri wal godhaaran durbaaf durbaan kana teessee bollaalta yoo viidiyoon fatiyaasa ta'u warruma fatiyaa deeggaru akka jarri durbaaf durbaan dhaabiitti wal albaasaa jiranu gadi hin baane Abduseen maal jedhe inaa'ee dubbataa turre waan fuulduratti dhufu dura buune dubbanna. Kanas as bahanii akka jarri ummatan barsiifneef durbaaf durbaan walitti deebi'anii warree baabulu jarra amma fatiyaa mana viidiyootu gadi hin bahin malee durbaaf durbaan dhukkee walirra kaasaa bulu. Kanaaf dhiira haajaan qabuwan maaloodha jettee haasoftiimi. Ummanni intalli kaleessa feesbuukii irratti as baatee kiisiingii durba haadhate itti akka nama intineedhaa kana akkana godhaan fatiyaan immoo afaan isa bal'aa kanaan ijoollee durbaa naannoo jiru xaragde rabbumatu baase malee ijoollee xoxobboo fa'i gaafa dheen gadda seenatti gizaachuu bira dhayitu yaa rabbi hidhiisa kanaan mucaanu jalaa fixxeetti jedhee daafeeraan dhugaan siima hin fixxis maaliif intalli akkanaa kun badduudhaan beekamti ummanni dhugaan siin jedha. Namni amala akkasii qabdu hundisii warra dhaabiitti dhukkee walirraa kaaftu warri wal deeggartus warri maal gootus warra dhaabiitti gabra sidoomii nama viidiyoon si yeroo dhiyootti gadi hin baane maal jettee Abduseen intala amma fatiyaa deeggartu hundisii fatiyaanis taa'ina laali kanaaf dhiira haajaan qabu ani takka dhiira wajjin anaa sharmuxuun argineettuumi isiin halkan ala viidiyoo cufattee kaate durba haadha si mabiraatti ibsatanii kifilii jiraat hamma ganamaatti waluunnesaa bulu dhugaan siimaan kanammoo soba jedhe Abduseen dhugaa siimaa fatiyaan wajjin sii kanaafiyyuu dhiiraa wajjiniin takka akkanan taaneetti dhugaan siimaa fatiyaan warra durbaa wajjiniin maal jedhama rabbi ati naa barreessaa gaa naaf barreessaa jabaadhaati warri durbaaf durba akkasitti ala jarri wal godhanu maqantineedhaan mee kana naaf barreessi afaan oromootiin durbiniif durbi kan isiin dhaabiitti dhukkee walirraa kaaftu akka ijoolleessaa kaleessaa atoo Helen maalii kan jettan sun dhaabiitti durba haadha ishee kiisii godhaartu sun maal jedhamti mee afaan oromootiin hin beeku garuu durbiniif durbi wal gochuun waan raajiinatti ta'eef kan fatiyaa ammoo garuu yeroo dhiyootti gabbaa waan ta'eef innis ni maara. Kan fatiyaa dhiiraa wajjiniin hin qabu wanta kabaan gaalee wajjin jettee kan durbaa wajjiniin isiin durba dhaabiitti kiisiingii gootu. Wallaahi dhugaan siin jedha gadi baasaa jabaadhaati citiisi silkiisii fattashaa durba dhaabiitti hin qabdi kanatti afaan bal'ate hin beekamti bar. Durbi akkana haadha sii wal keessa galtee waloonaan afaan nama fayyaa galcha dhugaan siin jedha. Wallahi dhugaan siin jedha namni akkas afaan bal'atu durbaaf durbaan walitti dachee akkas walodha waan ta'eef akkas bal'ate siifanima ilaa irraa fagaadhu yaa shamarran amma fatiyaa faarsitu kun intalli kun si arginaan dhaabiitti dhukkee sirraa kaafte jechuudha ufata sirraa baaftee dhiira sin barbaachisu fatiyaa bira dhaqi warra akkas fatiyaa barbaadu fatiyaa koo jettu dhaabiitti mee fatiyaa bira dhaqi fatiyaan dhaabiitti ufata sirraa baaftee kiisiingidhaan lubbuu si keessaa baasuu adeemtu kana mee rabbi adhiiti namni fatiyaa deeggartu hundikee qaamaan kan tokko fatiyaa argiitii mana duwwaatu yoo sin dhaabiitti uffata mututti sirraa gootee dhukkee sirraa hin kaafne Abduseen anaa miti yoo ofii jette of kabaji fatiyaan faarsiniiti
an isinii poostii godheera durbaaf durbii kan isin dhukkee walirraa kaaftu mana duwwaa keessa danattee jennaan kunoo Fatiyaan immoo kan isin wajjiniin viidiyoo waraabdu kan isin afaan bantu kan isin wajjin nama arrabsitu durba takkaa dhiirallee biratti hin argine. Inni siin halkan dhukkee irraa kaaftee ofirraa qabbaneeffattee dhuftee afaan bantuuf hojii cimaa jira jechuudha. Viidiyoon si otuu silkiin si sun marammaramee waan keessaa gadi ba'u Abdusheen kun sammuun isaa jabaadha. Xiinxaleenis ni himaan. Dhugaan siin jedha. Xiinxaleetanis ni himaaraan. Safuu miti kun maa waan dhugaa jiru shamarran kaleessa feesbuukii irratti wal qabdee wal keessa baddee wal hodhaatu isa akka Fatiyaa kana jechuudha. Dhugaan siin jedha. Warri akkas kaleessa dhaabiitti wal hodhee maal jedhaaru kun isa akka Fatiyaa kana gaallamoota jedhama. An afaan Oromootiin jechuu jedheetaniin qaanfataa jira bara. Warri musliima ofiin jettee isii deeggartu silaa musliimaa miti ana dhukkee si godhaati. Mee rabbi afaan Oromootiin naa barreessi ennaan diddeemi warra Fatiyaa deeggaru akka kaleessaa warri dhaabiitti kiisiingii wal godhee wal hodhu sun maal jedhamame barreessaa. Durbaaf durbii wal gochuun. Fatiyaan hin gootummoo jettanii ati hin shakkinaa kana. Dhugaan siin jedha. Fatiyaan durba mana keessa dhayte yaa rabbi feenatiin nagaan nuu galchi galteetti himi. Feenatiin dheengadda dhaabiitti kiisiingii hafuura kuttii laata dhee shakkaan tureen. Gaafa dheengadda siin akka tokko sissiixee mucaa qaqqajeelchiti intarvii gootii buna akka tokko jaappoon mucaan isaa biyyiidhaa yaa rabbi kiisiidhaan afaan bal'aa kanaan inni malee qimsiti jedheen daafaan tureen. Wallaa dhugaan siin jedha. An rabbumti baga feenatiin nagaan biraanaa galche malee ijoollee sassa biyyiitti hin butina. An dhiiran sodaadhu. Shamarran qofitti hafuura kuttee gaaf tokko harkatti hintinii taa'adheen shakka namni akkas afaan bal'attu hojaadha. Wallaahi akkasitti isinitti maan. Samiiraa sanyii Jawaar Mahammad kan jedhan kunoo otuu kophaatti waan mattee Fatiyaan waan isin si gootu atu arguuf teessa. Samiiraa sanyii Jawaar Mahammad kan jedhan otuu Fatiyaaf si mana duwwaatti si gadhiisanii deemanii waan isin si gootu argita. Limdii isaa qabdi waan ta'eef yeroo dheeraadhaaf Dubaayinis turteetti Kuweetii moo eessattis akkasuma taphaxabamaa turte durbaaf durbatu wal taphaxabaa jettis hojiisiiti nama danuu balleessite waan ta'eef. Maafi maalum jette ijoolleen afaan Oromootiin wallaaltaniitu. Amma warri isinii galaaraami amma warri fatiyyeettan akkasiin dhaabii toffata isinirraa baaftee kiisiidhaan hafuura isin kuttu gaafa isinii isinii galee dhageessaniimi Samiiraa sanyii Jawaar Mahammad dhageessee rabbiin gaaf tokko mana duwwaatti sitti gadhiisuun siin jedhe dhiiran wayyu. Sitti kaaftiin siin jedhe kana arraba si keessa harkiftee intalli jabduudha sagaagaltuu jabduudha sobdeen dhiiraa jaan qabu itti mal. Wallaahi atu rabbi silkii si gaaf tokko fidee harka namaa galchee keessa wanti guute sasiin shamarran dhaabiitti qabdee keessaa goote dhaabiitti dhukkee kaaftu qofa. Viidiyoo iyyuu hin dhokate malee yoo nanti ni jedhan. Warri irraa barate baratu ofumaan lafatti odeessita. Gaafa shamarran akkasitti ijoollee intinii gootu likkiitti muuncaarra intinii miti barra. Zimmitaanuu marsee kan jettu kun adabadhugaa. Adabadhuu taa'ee koomittii naan kennin gaafa namni intinii jedhe. Eenyu kottu koomintii Abdusee jala siin jedhe. Inni ufin hin barreessin koomintii. Ayyee waa'ee intinii gaafa namni nama biraarraa dubbataarra waa'ee keessan hin xuyne adabadhuu taa'e okee. Warri koomintii badaa barreessitu maqaa kee waameen dhukkeessii godhaan. Boonaa iyya Jimmaa Lijii kan jedhu kun siraas akka wallaan isa Fatiyaan ijoollee shamarranii dhaabiitti kiisiingiidhaan hafuura kuttutu intin jedhe. Wallaahi dhugaadha soban seenaa. Hoteela dhaqa jettee halkan deemtee baangaalii jala qabattee dhufti waaqa dhugaadha wallaahi jechi kunis naa ta'eera. Kunootti ni himne yoo dhiiraa wajjin suuraan qabdu jette shamarranii wajjin si wajjin qabdi bar Samiiraa Jawaar Mahammad kan jettu kun si wajjin akkasiin dhaabiitti kiisii si godhaa viidiyoo of biraa qabdu marrajaan nu gaheeraam kunoo nu barraa'e ka'e akka isin dhaabiitti dhukkee walirraa kaaftan hundaayyuu argine nu barreessaa warri beektanu. Ummata rabbiin ofiin marsee sin gate bichaa fatiyyee koo jettu dullattii laguun irraa dhaabbate baalagee. Yoo isiniin taane bayi bulookina godhiinsiin jedhee bar dhugaan siimaa nan dhaggeeffatini la'am
nan hordofina warri Abduseen nama ta'u an gaafan dhugaa si himnaan dide an likkiin si galchaan jedhe hin dhaggeeffatanii bayyaasumaayyuu bayi amma wallahi intalli Samiraa sanyii Jawaar Mahammad jettu kun Fatiyaan dhaabii toffata sana irraa baaftee akkasiin dhukkee irraa kaaftu inuma mul'ata irraa ajooftu. Soddaan kee dhufeera eenyuun ilaata soddaan kan koo. Wallahi akkanatti likkii si galcha gaa. Warra didee otuu gorsinuu dhiisaa feesbuukii irra baatanii wanti hin jedhina viidiyoon keessan gabba'uuf jira. Kan isin shamarraniin akkasitti kiisii wal albaaftan jedhee. Khadijaa Jimmaa kun ergadhu ergattu malee akkamiin si ergaa? An akkanatti likkii sin galcha gaafa sin gorsa diddan. Hima diddu du'an didduu jedha bar Oromoon gaafa mammaaku. Hin gorsine dhiisii intalo dhiisii ati liiviirran bahi shamarranii warra kaan baateen arrabsin viidiyoon kan kee kanatti shamarran dhaabiitti kiisiin giin lubbuu jira jennaan la naqabaa nagadhiisaan dhiisu jette itti himna gaa amma kunoo akkasitti itti si himna war wallahi kan Fatiyaa amma gadi baafna yootiin didde Oromoo taateef diqqoo moontalli Oromoo gabra sidaamii winnat manaamin sayidhan sana gooteedhani nutti kolfaniif malee in laqqaataallee gadi baafnaa fi akkasitti gadi baafnee gadhiifnaan yoo siniin taane na jalaa deemaan jedhe bar'an lalisee caalchisaa waa siin jedhu moo akkamina dabatta lammaffaa koomintii keessan dubbisee waa siniin jedhaafanii. Wayne yaa shamarran warra ofii jaraatii shamarran kiisii wal godhaa oolu warra koomintii jala fiigu. Warra amma koomintii badaa barreessu warra waa'ee shamarran wal kiisii wal godhee lubbuu wal baasu akka viidiyoo kaleessa gabba'e jara akkasiiti. Warra akkasii albaasaa oolutu as jalatti koomintii badaa balleessa. An dhiira biran naquu jedhee nama gaarii of godhee shamarranii dhukkee walirraa gootaa oolti jechuudha. Baala geeyollaa. Amma qaakee waameen akka takkas goote si maanziin jedhe adabattee kana booda isiin baangaalii jala fiidu sadhaa kaasii baafadhu qaasimiin jala dhaqee tokkoon kee amma hunda kee jala laalaan ilmaan Oromoo qaasimiin jalatti tokkoon kee argee jennaan suuraa feesbuukii keetii maal keetii wajjin garsii fideetiin akkatti waan goote maqaa kee feesbuukii irratti si haasa'ee gadi si baasee viidiyoon biyya gahaa of taasisabda gaafa gorsa didde viidiyoon kee akka biyya gawatu quba qabaadha addunyaa dhagaa waa'ee kee isa ammoo sheer godhi addunyaan baxabbaxi jennaan addunyaan baxabbaxamti. Baafadhoo madaqiiti. Qaasimiin jala warri baangaalii jala jirtu hundi kan kee dullacha baangaaliis haa ta'u qaasimiin jalas haa ta'u warri wajjiniin immoo maal tiiktookii moo tikitikii siidhanuun qaasimiin walii galtee achirratti sirba wahii walitti hiite taphataa jirtu tiiktookii moo maal jettan rabbisi haa takattaku. Dulloota gagamaa beedaqaatti tiiktookii moo maal jettan sana keessa laalaa tiktaakii moo maal jettan sana. Dulloota asirratti nama gaarii fakkaatutu achirratti Mikiki, Abuleemi jedheetti qaasimii walitti hidhee dannasa jechuudha. Laa ilaaha illallah, laa ilaaha illallah. Nama dhibdi bar uummanni kan keenya kun. Inni kaan asirratti nama gaarii fakkaata feesbuuk irratti. Ala dhayxanii instaagiraamii galtan isan surreedhaan hawaa keessa barreessu. Ala tiiktookii galtan isa sirba muuziqaa raappiidhaan. Ikiki, abuumi, ne. Mere jedhu hundisaa sirba wayii akkanaa barate rabbisi haa akkanaa baru malee wallaahi dhumi ati lafa kanarraa akkanaa baranii ati hadhaa kaasii warri dhayxe tiiktookiidhaan warra baangaalii tof akkanaa bartee dandasaa ooltu nama gaarii of goote dhumi ati wallaahi rafaan jiru sa'atii tokko daqiiqaa sadinaa ta'ee irraan ba'a kalaasam likkii sin galcheera viidiyoon kun asirran teessifamu yoo barbaadde dhaqi yuutuubii irratti dhaggeeffadhu. Siin ta'u taanaan dhiisi warri kaana dhaggeeffatu warri reef dhufaa jirtu akkasii bakka isinitti dheerate galatoomaa
Iki afulaami shimini kichiki jetti tiktaakii keessa warra akkasii. Sheer godhi wallaahi tokkoon kee sheer hin gootu taanaan waan isin godhu argita. Waliin jirra hayyee keessa galeetan siif deebisa inboxi. Iki afulaami kichi jetti dulloonni namni gurguddaan namni waggaa 36 40 kun. Alan naqee ilaalu tiktokii immoo maal jettan keessa nama isa gurguddaa ilkaan kun 34 bakkee kaa'e. Iki namni nan argu si'a miti reenni mata mana duwwaa cufatee dandasaa raabsiyaa. Nikikeeke nanananaanne teebilaa uberreen yaa coobichaa maal kun isiin uummanni gowwaan hin jedheen. Isa uummanni qaasa dhiise dhaqee achi keessatti reefi muuziqaa walitti ta'ee dandafe. Qaasim Oromoo dhalma abbaa gadaatee naqaa baas itti nuyi bakka sila addii jalaa jala habaa dhufanii. Iki afulaami jetti dullooti. Yaa rabbi dulloota warra niqii kana nurraa qabi malee. Ilkaan 34 guuttattee jira. Kolfaan na ajjeesaniitu wallaahi ati. Bakka galatooma. Isinin jaalladha ilmaan Oromoo hunda keessanuu. Abdeessee koo sinna sitti mira na fuudhutee badisiin jedheere. Abdeessee koo na 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 na. Abdeessee koo ati na 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 ni. Ati giyyaa jarraba tamami na 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 na. Wallahi warri dawwalaa jirtanu maqaa kee asirratti si waame. Xiqqaaf sinta buloo kaadara kutaa qalaachu. Qaasim kan jettan warri qaasimiin jala jirtanu amma buloo gochuu dhabaannaan achi jala dhaqeessin marammaraa qaasim baangaaliiti warri qaasim kam jettan. Waa'ee Zaaraa dubbadhu jettanii Zaaraan hin gorfamti isiin nama gorsa fudhatu amma shaashii uffadhu ennaan uffatteetti Zaaraan. Yoo isin diddeemmoo akka ergasii mataa duwwaa na qabaa gadhiisaa jettee feesbuuk irra wuxxifatte qanii tokkittiitti likii galchasiis dhugaan siin jedha. Ayyee shamarran kan keenya gaggaariiniif qaqqaaliin rabbiin bakka jirtanutti biddeena gaarii isiniif habaasu jaalalli Dooktor Abdusseen isiniif qabummoo yoomuu onni irrachuu miti akka aayilaandiitti guute jechuudha. Jedhee ta'a. Yoomuu shamarran gaggaariin kabaja Dooktor Abdusseen isiniif qabuun as keessa jirtu. ውስጤ ናችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ የአረብ ሀገር ሴቶች፣ በተለይ ምስኪኖች ከጠለብ ቤት የማትወጡ በእናንተ ስም የሚነግቱ ቆሻሾችን ደግሞ ልክ እናስገባቸዋለን። ስለዚህ የአረብ ሀገር ሴቶች በጣም ውስጤ ናችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። ግን ባንጋሊ ምናምን ስረትሩጡ ኮሜንት አትስጡ። እኔ ልክ አስገባችኋለሁ እምቢ ካላችሁ። ስለዚህ የአረብ ሀገር ሴቶች ሻማ ነው ስንል በምክንያት ነው። ስንት ምስኪኖች ቤተሰቦቹን የምትረዳ ምስኪኖች ስላሉ ነው እንጂ ሁሉም አንድ ላይ ተሰብስቦ ሻማ አይሆንም። ኮራዙላ። ስለዚህ በጣም ወዳቸዋለሁ። ቻው በቃ ነጋም ብላ እኪ አፉላሚ ሜ ወላሂ ዛራ ከነ ነን ኤርጋፍ ፋይንቲ Akoko, love me. Akoko. Tawa, selonye. Na, ane yalkonye. Na, ane nare. Akoko. Tawa, selonye. Na. Wayne saati. Dhuguma kwaasii jiram kwaasiin hin jiru kwaasii illee oko Zaaraa ivaantiin ergaaf jennaan didee bakka irraan bahaa jira nagaan tura. Goodinyaa kan kee yoo taate keessaa harka fudhadhu intalli kiisii dhaabiitti nama gootifatee an jedhan Zaaraa hiriyaa keessa na gorsi rabbi jedhe
intalli dhaabiitti shamarran kiisiidhaan lubbuu baasaa jirti jechuudha dhageenye. Tawaat seelonyi enananana yaalkonye akoko. Akoko. Tawaat seelonyi enananana. Ciao baka, yalla ma salam Allah maakum.